Kitaabaan mana dhaatti barreesse kitaaba lamadha. Inni tokko kitaaba Hundee Gaaffii Oromoo jedhudha. Inni dhimma siyaasa Oromoo irratti kan fuulleffatedha. Inni kan biraan immoo Daayaa kan jedhamu asoosamadha. Amma ogbarruu badhaasa ogbarruu gaaddisaa 2024 kan kan mo'ate asoosama Daayaa jedhu kanadha jechuudha. Kan amma mo'atee jiru kuni. Daayaa inni jedhu kuni waa'ee fincila diddaa gabrummaa barattoonni gaggeessaa turan irratti kan fuulleffatedha. Sochii sana keessatti miirri mul'ataa ture maal fakkaata kan jedhudha. Barataanii jaalala keessa seenaa, hawaasummaa keessa seenaa argachuu dhabuutu jira, kufuu ka'uutu jira, namni biraa wareegamuutu jira. Maal keessa dabarsine kan jedhu sanatti gabaabaadhumatti calaqqisiisaa jechuudha Daayaan. Ani manadhaa waggaa 4 ture. Haa ta'utti garuu kitaabota barreessuu irratti kan ani yeroo kiyya dabarse waggaa 2dha. Daayaa garuu ji'a muraasa gidduutti inni barreesse. Sababni isaas immoo ani yeroo mana dhaabaa ture kana keessatti yeroo sanatti obboleessi kiyya wareegamee ture Ndaawal Beenyaa kan jedhamu. Ka'umsumtanii kitaaba kana Daayaa kana ittiin barreessayyuu isa ittiin yaadachuufidha. Miira kiyya ittiin ibsachuufidha kan ani barreesse jechuudha. Garuu taatee ta'ee wajjin kan darbee wajjin immoo walitti qabame seenaan akkamittiin qindaa'uu danda'a kan jedhudha. Anaan kan natti fudhate ji'a 2dha. Ji'a 2 gidduutti barreesse. Haa ta'uti garuu aan harkaa waan barreessee fi gara kompiitaraatti jijjiiramuu fi gulaala tokko keessa darbuuf immoo ji'oota muraasa fudhataniiru. Keessa deebi'ee hin gulaalle maaliif yaadni kiyya akka na jalaa jeeqamu hin barbaanne. Akkuma barreessan akka maxxanfamudha ijoolletti illee kan hime jechuudha. Kolbaan 2023 kan inni bahee gabaarra oolle Daayaan. Amma barana garuu dorgommiidhaaf dhiyaatee anamitti kan dorgomsiise ijoollee gabaarraa bitantu bakka dorgommii sanaatti geessee kitaabota baay'ee wajjinidha kan inni dorgome. Dorgommiidhaanidha jechuudha kan inni mo'achuu dandeesse. I think gaan yeroo sana manadhaan jiranatti fakkaata. Garuu adeemsa isaa aduma keessa deemaa ture dorgommiin gulaalleen isaa inuma ture natti fakkaata. Garuu kitaabicha kan bilisa geesse nama biraadha. Ani yeroo darbeen torban darbee keessanii dorgomteessa argame kan jedhu qofaaf irraa qofatu naa kenname. Baay'een gammada. Tokkoffaa Daayaa kanarratti badhaasa akkasii mo'achuu kiyyatti baay'een gammada. Iddoon ani ture sana, haalan keessa ture sana, miiraan keessa ture sana fi beekamtiin waan kenname natti fakkaata. Akkaataa kanatti nu badde. Inni lammaffaan immoo hojii qulqulluu hojjechuun akka danda'amu manadhaa keessa ta'anii qaamaan malee sammuun namaa akka hin hidhamne namni kamiyyuu iddoo jirutti waan guddaa tokko waan ija qabu tokko hojjechuun akka danda'amu agarsiisa jechuudha. Kanaaf mo'achuu kootti baay'een gammada. Akkamittiin namni bakka mijataa hin taane sana keessatti waan bu'aa yookaan ija qabu tokko hojjechuu akka danda'u achumaan qabsiisinaa hima. Akkaataan itti hidhamaa turre barbaachisaa sadarkaa namummaa gadiiti. Rakkoo guddaa keessa dabarree bakka tokko hin teenye bakkoota adda addaatti deddeebi'aa turre. Fakkeenyaaf waajjira poolisii 15dha kan itti jijjiirame. Yeroo kana keessatti gadi ta'anii waa hojjechuun baay'ee namatti ulfaata. Beela guddaatu ture, daaruutu ture, yaadda'uutu ture, maatiin nu daawwachaan turre yeroo dheeraadhaa fi bakka baay'ee isolee ta'e namarraa moggeeffamne turre. Haala rakkisaa keessa turre. Haa ta'uti garuu waggaa lamaan gara dhumaa kun immoo fooyya'aadha. Erga Buraayyuutti dabarree fooyya'aadha. Anis immoo kitaaba kana kan barreesse erga Buraayyuutti dabarree. Inni kan biraan garuu namni kamiyyuu bakka jirutti waa hojjechuu inuma danda'a. Fedhii qopheef murannoon jiraannaan namni waa hojjechuu inuma danda'a jechuudha. Gama biraatiin immoo addunyaa biraati jedhaan yeroo itti yaaduu argatta, yeroo itti kitaaba dubbistuu argatta, yeroo itti qofaa kee yaaduu dandeessutu argatta. Yeroo sanatti fayyadamuunis immoo danda'ama jechuudha. Akka nama tokkotti yeroo kiyya haala sanaan itti fayyadame yaaduu, dubbisuu, barreessuudhaan fayyadame immoo milkaa'eera.